Bakka jirtanitti fayyaa fi nagaan isiniif hawwa. Tun qophii qubeeti. Ani Mahammad Siraajii. Qophii qubee irraa barreeffama tokkoon ni eegala. Barreeffamni inni eegaluun kun kana kunooti. Yeroo hedduu lakkoofsa hojii wal qabatee dogongorri akkanaa ni mudata. Barreeffama barreessaniiti jechaan eega barreessan booda deebi'anii lakkoofsaan katabuutu jira jechuudha. Waanuma lakkoofsa barreeffama jechaan kataban kana deebi'anii lakkoofsaan katabuutu jira jechuudha. Amma wanni kun silaa wanni isaan yaadan maal jechuu fadhaniiti? Kuma kudhan jechuudha kan isaan yaadani. Wanni katabame garuu maali? Durarratti jechaan katabame maal jaa? Kuma ja'a. Lakkoofsaan maal jaa? Kuma kudhan ja'a. Kanaafuu kuma kudhan ta'e jechuudha. Kuma kudhan jechuun miliyoona meeqa jechuudha. Kanaaf kana warra herregaatiif hin dhiisa xiqqoon herrega irratti hanqinaan qaba waan ta'eef jechuudha. Kun egaa afaanii hojii wal qabataa dogongora qubee yoo qabaachuu baatellee kuma kudhan ta'uun dogongoraa jechuudha. Akka afaan Oromootitti kuma kudhan ta'uu qabuutu kuma kudhan ta'e jechuudha. Qarraatti hogguu dabarruu barreeffamni irraa ka jalqabaa kunooti jechuudha. Barreeffamni irraa kuni Adaama Guddittiidha. Mucaan keetis jechuudha wanni yaadame. Wanni katabame ammoo mucaan je'eeti katabame yookaan ammoo mucha yoo ta'e hiikaa ni qabaata. Kanaafi ka yaadani garuu mucaadha, ka kataban garuu muchaadha jechuudha. Akka warri caa jechuu hin dandeenye chaa jedhu sanitti kataban jechuudha. Afaan Oromoo keessatti mucaa wanni jedhamu hin jiru. Kayitaanutti hin dabra. Kayitaanu kana. Kayitaanu kun egaa magaalaa Gudditti Oromiyaa magaalaa Finfinneeti. Barreeffama kana hogguu barreessan wanni isaan jechuu fadhanii baga nagayaan dhuftan jechuudha fadhanii kataban garuu baga naggan dhuftan jedhanii katabanii naggaallee yoo ta'e maqaa namaa ta'a. Kun garuu maqaa namaatis hin taane naggan jeetuma dhuftanii afaan Oromoo ta'e jechuudha. Jala kun immoo bara barumsaa gaarii jechuudha. Kan isaan fadhanii bara jeeti barini hin jiru asirratti irraa hir'isanii jiranii. Maaliif bara jechuu bara barumsaa jechuu fadhanii jee wanni inni itti hubadhe afaan Amaaraa san laaleeti. Afaan Amaaraatiin የትምህርት ዘመን waan jedhuuf jechuudha. Barumsa ka jechuu fadhan kana barum jeetiin bara dabraa jechuudha. Maaliif eegoo walitti heddummaatee waan jirtuu fi akkamitti akkaan dubbisu hin beeku. Kanaaf dogongoraa jenneeti bira dabarraa jechuudha. Kayitaanu kana magaalaa Shaggari. Ka magaalaa Shaggar kana wanni isaan jechuu fedhanii dhaabbata leenjii Feneet jechuu fadhaniiti. Hogguu kataban ammoo maal jedhanii katabanii dhaabbata leenjii Feneet jedhaniiti kataban. Namoota biyya alaa deemaniif jechuu kafadhaniif ammoo namoota biyya alaa jeeti dheeggoon lama gara dhumaarra jira jechuu deemaniif jechuu kafadhan sanii fi kanaaf inninis gara dhumaatti dogongoraan qabuu fi sanis biraan dabraa jechuudha. Kan ammoo kana barreeffamni kun wanni yaadame dukkaana naxaannatti jechuu fadhaniiti. Dunkaana natsanneet ka jalaa ammoo natsaanaat jaa jechuudha. Yookaan natsaanaat jeeti barreeffame. Ammaas Adaama Gudditti keessa jira. Wanni fadhan maali? Game zone M, game zone M jechuu fadhaniiti. Ka kataban ammoo maal jaa? Gamee zoonii am jaa jechuudha. Ham jaaniif ijoollee oguu sodaachisan baadha ga'e sana amma akka afaan Oromootti fudhachuu dandeenya jechuudha. Ammaas gara Finfinneetti achi deebineeti barreeffamni magaalaa Finfinnee keessatti katabame kuni kabubbulee xiqqoo wanni isaan jechuu fadhan baga nagayaan dhuftan jechuudha. Yaanni isaaniiti kataban garuu baga nagayaan dhuftan jaa akkuma kanaan dura magaalaa Abboomsaa agarree tokko jechuudha. Kunis akkasii dogongora qubee dhaamsii akka afaan Oromootti yoo fudhannu ta'e afaan Oromootitti hiika guutuu qaba jechuudha. Hiika guutuu qaba garuu dogongorri qubee isaan wanni isaan yaadan ammoo waa'ee dhufuu haasa'u miti jennee jirra. Kana duraarrattis asittis akkasuma jechuudha. Wanni isaan yaadan waa'ee dhufuuti. Waa'ee nama simachuu nama dhufe tokkoon baga nagayaan dhufte yookaan anaa dhufuu jechuu fadhaniiti. Gara jalaattis amma kataban sanumaa jechuudha. Anaa dhufuu jechuudha kan isaan fadhani. Garuu kataban maal jaa? Anaa dhufuu jaa jechuudha. Laal kunis
akka afaan oromootitti hiika ni qaba jechuudha. Aanaan dhuufuu aanaan jedhamu tokko jiraate aanaa sanii jechuudha. Baga nagayaan dhuftan jeeti gara jalaatti immoo aanaa dhuufuu jee ka gubbaa san silaa ka sirrii ta'u ta'ee ka jalaa kanaan aanaa dhuufuu aanaa jedhamutu jira jettee hubattaa jechuudha. Maaliif waan jechuu yaadan san guutumaa guututti hin barreessine kanaaf dogongorri isaa bakka sanitti jira. Akka afaan oromootti yoo fudhannu ta'e lachuutu hiika ni qaba jechuudha. Dogongora hin qabu lachuutu waanuma afaan oromoo keessa jiru. Jechootuma afaan oromoo fayyadamanii akka bakka biraatitti jechoota kan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuu waa'ee dhuufuu gaasa'uu feenu. Akkasii ha itti aanutti hogguu dabarru kana gaa Facebook OBN irraa hin fudhadhe. OBN jechuun miidiyaa guddichaa afaan oromoo jechuudha gaa. Miidiyaa guddaa oromoon qabdu keessaa tokko OBN. OBN barreeffama kana hogguu barreessuu wanni jechuu fadhe artiist halloo jechuu fadhe. Dhumarra eeggoo lamaa jira artiist jechuu fadhe kanaafuu hin dubbifamuu jeetiin bira dabra. Halloo jechuu fadhe immoo maal jedhanii katabanii haloo jedhanii kataban jechuu hogguu bilbilan fa haloo faani jedhanii namni gadiin akkas jedha. San yoo ta'e malee maqaa artiistii tanaa hin ibsu jechuudha. Haloo jechuun jechuu maqaan isii halloodha. Halloo daawwee rabbi harammatuufi jechuu. Onkololeessa jechuudhaaf ammoo maal jedhanii katabanii onkololeessa jedhanii katabanii gadi bu'anii ammaas dhukkuba irra ture jechuu fadhan. Isaan garuu kataban maali jechuu irraa ture jedhanii kataban. Irraa turee fi irra tureen waan hedduu adda fagoo waliif faallaa jechuudha. Irraa ture jechuun dhukkuba kanaatu irraa ture jechuudha. Dhukkubni dafee ittiin dhufne jechuudha. Isaan ka jechuu fadhan dhukkuba kanaatu irra bubbulee dhukkuba yeroo hedduu irra ture kanaani dugutee akka jechuuti ka isaan fadhanii garuu dhukkubni ittiin dhufne hedduu irraa ture jechuudha. Waan irraa turanii yaadan takka akkas fakkaata. Kanaaf waliif faalla jechuudha. Dhukkubaa irra ture jechuu fadhaniiti dhukkubaatu irraa ture jedhan jechuudha. Dhukkuba eegaa akka nama ture jechuudha. Akkas fakkaata eekni isaati. Gadi bu'anii ammas artiist jechuu ka fadhanii artist jaa jechuudha. Artist jaanii katabani. Kan biraa ka afaanii hojii wal qabatu yoo dogongora qubeellee qabaachuu baate jechuudha. Akka itti qabaatus jira garuu san amma dogongora qubee dhiifneetuma akka afaan oromootitti ilaallaa jechuudha. Sirboota garagaraa weellisuun tan beekamtu. Sirboonni hin wellifaman. Sirbini sirbama malee hin wellifamu jechuudha. Sirbaa fi wallee waan adda addaa waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun amma maali? Nyaata dhuguu akka jechuuti. Nyaatani nyaatan malee hin dhugan. Abalu biddeena dhugee akka jechuuti amma. Sirba walliste yoo jettu ta'e jechuudha. Sirba ni sirbita wallee ni wallifta. Dhumee kanuma garaagarummaan isaa kanaa jechuudha. Gumaacha jechuudhaa fi gumaachaa yaaniiti katabanii bayyanachuu jechuu fadhan silaa kanaa bayyaanachuu jaaniiti kataban. Amma gaa bayyanachuun silaa gaggabu hojii wal qabataa dhukkuba hojii wal hin qabatu jechuudha. Namni dhukkubsatee tokko ni qabsata yookaan ni fayya malee hin bayyanatu. Ka dhukkubsate osoo hin taane ka gaggabee ciise ka hin beekne tokkotu bayyanataa yookaan bayyifataa jechuudha. Isaanii akka hiikaatitti soo kalaallu ta'e kun dogongora qaba. Yoo bayyanachuma isaanuu ka jechuu fadhan ta'e bayyanachuu hin jenne bayyaanachuu jaaniiti katabanii jechuudha. Kabira ammaas achuma Facebook irraa kan fudhatame kana gaa maqaa ammaaf numaan dhiisa. Maqaa wanni inni dhiisuu fi ammaa fi maqaa namaa kana tuttuinee ittiin jarjarru ibsarree isaa deemuudhaaf hiree haa qabaatanii jechuudhaa fi maqaa irraa murree irraa haasoinaa jechuudha. Xiqqoo soinee yoo dogongorri kun gaa itti fufaa ka deemu ta'e maqaas akkasumatti walumaan isin garsiisaa deemnaa jechuudha. Kanaaf maqaa irraa murreetuma wanni isaan jechuu fadhan maali? Cidha gaarii jechuudha fadhanii. Cidha gaarii jechuu ka fadhan maal jedhanii kataban garuu cidha garrii jedhanii kataban. Cidha garrii. Garriin hiika qabaachuu mala. Cidhaan hiika hin qabu yoo cidhaan faate malee cidhaan garrii fa'aa yoo jettee hiika qabaate yeroo san jechuudha. Kanaaf akkanatti hiika hin qabu. Kan biraa amma akka eebbaati. Akka eebbaa warra wal fuudhe kana eebbisuuti. Dagaagi jechuu fadhaniiti. Dagagi jedhanii bona ganna jechuu fadhaniiti ammaas. Bona gannaa jedhan
bona ganna bonni ganna miti bonni bonuma ganninis gannuma jechuudha. Kanaaf waan akkasiiti qophii qubee tarraa umareetiin jira gaa'ii waan daawwattaniif ulfin harkadhaan isiniin ja'a horaa bulaa yoo yaada qabaattanis yaada keessan nundoo isiniin jenna. Hangasitti gaa nagaa fi fayyaa bakka jirtanitti bobbaa fi galatee sanittiin isiniif hawwa. Ogeessi kaameraa fi suuraa Gamaa Usmaanii nagaan jiraadha.